maan keessan rabbi biratti faannaa sodaatu jee malee akka nuti gosaa fi gartee sanyii fi kanaa wal qoqqoonnuu fi miti maka rabbiin asirratti nu uume kaan asii jimmaa jee kaan harargee jee kaan arsii jee akkasii wal qoqqooduun aada maleedha. Kanaafuu namoonni gosaa wal qoqqoodan warreen biyya alaa jirtaniis ta'ee biyya keessa waan kanatti irraa qusattanii fi waan kana akka ittumaan hin deebine qusaniituma akkanatti waan arge ani arsii kana jaanii hanga gartee ijoolleen teenya warri suudii jiru liivirra wal fidanii fuula fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa achirra wal fidanii hanga waltumanii biyyee wal nyaachisan takkatti kun gartee waan fokkotaadha irraa akka qusattanii jaa. Dabalataan immoo sagantaan obboleessa keenya abdee kuni sagantaa unlimitedidha itti fufaa sagantaa bohaartiitii ergaa qabuu fi barumsa walaloo garaagaraa diraamaalee baacoo of keessaa qabaa yeroo dheeraadhaaf itti fufsiifnu ta'a. Baga nagaan dhuftan dura nama dhufan waan ta'eef baga nagaan dhuftan baga simatamtan isin jenna maqaa rabbiitiin maqaa ergamaa keenya kabajamaa sallallahu alaihi wasallamiin maqaa galtee ummata hordoftoota abdee shoo'iin hundi keessanuu galatoomaa isinii jechuun barbaada. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Thank you studio galatoomii. Amma abdutti achi dabarraa abduun akkuma beektan yeroo hedduu akkaataa mobaayilaatii fi appilikeeshina jigni waan garaa keessaa isin barsiisuun beekama barsiisaa guddaadha. Jalqaba irratti sagantaa teenya irratti nuuf argamuu keetiif abduu hedduu galatoomii yaada keetii fi dhaamsa bal'aa hawaasa kanaaf illee qabdu nuuf illee qabdu waa'ee miidiyaa kanaatiinis wal qabatee akka nuuf dhaamtu barbaannaa carraan keetii itti fufi. Salaamu alaikum. Biqeessaniyyuu. Waalaikum salaam warahmatullah. Reefuu hogguu isin diraamaa jettanii eegaltan diraamaaf diraayibeetii se'an jechuun kama ati ofii keetii qopheeffatte se'ee hedduu isin dinqisiifadhe wallahi galatooma. Tiktok kana akkanatti xahaarsuu qabnaa najisaa'ee jira. Tiktok kuni hedduu takka najisaa'ee jira keessattuu ka afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Namoonni gartee akkana dhageettii qaban amma yoo waan akkana kanarratti hojjetan numatu fuula duratti dhiibee beektaa xahaaressuu qaba numatu fuula duratti deemee kan duubatti hafillee harkisuu qabnaa jechuudha. Garuu ammoo wanni rakkoo ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti hedduun namaa wallaalaa jeeti dhiisa. Waan godhamu kana jechuu kiyya. Garuu ammoo irra guddaa wallaalaa san ta'eeti jira amma. Injifatee jira jechuudha garee amma wallaalaa jedhan hundi bira dabru sun jechuudha. Kanaafuu akkaataan isin amma ittiin eegaltan kuni sagantaa keessan jalqabbii kanarratti hedduu takka na gammachiisee akkaataan isin itti eegaltan haala kanaan qulqulleessuu irratti xiyyeeffachuu qabna hundi kennamu adammoo sagantaa kana haala kanaan eegaltee hedduu galatoom. Wallaahi hanga dhufellee waa'ee akkanaa kana ni jedheeti hin jiru akkanumatti diraamaa oguu jettus waan dhuunfaa isin jala ture beeke guutumatti as jalaan ture. Diraamaa dhuunfaa akkas taphachuu deemtanii barbaada kan wayaan laki yamma. Thank you abdii hedduu galatoomii ulfaadhuu sun jiru kadhaa Hamzaa Haajiitiin carraa kannaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jecha hundi keessanuu ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya khaas jala jirtan hundinuu haa amantaatiin haa oromootiin haa biraatis yoo jiraate hundi keessanuu baga dhuftanii sinin jaa. By the way waan nuti dhiyoo tana gabbaanee qottoo fudhannee tumaa turre isin arra chaalenjii bareedaan fiddanii dhuftan galatoomaadha. Hedduu takkanan dinqisiifadhe yaani haasawaa dhedheereessuu fi maal osoo hin ta'in hedduu yaada bareedaa tokkoon gad dhuftanii wilillee jirma keenya kaafannee lafa darbinee koofiyaallee rabbaafannee jiddumaanuu manni kun guutuun arra koofiyaadhaan tattaa waan ta'een beekanii kun ajaa'ib yaanuu manni kun guutuun koofiyaan ta'a. Awwadii sigaa waliin fuudhii ati aanuma teessu guutumatti arra koofiyaadha manni kun mana koofiyaati yoo jedhan ni danda'ama. Ani kana jaalaa dheereessuun barbaadu qophii akka ajaa'ibaa bareedaadha. Keessummaallee as jala keessummaa baay'ee waliin qabna waan ta'eef waliin as jala shambaa jechaa bulla hundi keessanuu warri mana maadaam jirtanis warri bakka hunda jirtan qophii bareedaadha. Qophii har'a qofaa osoo hin ta'in itti ilaal karooraan qophii gad dhufte qophii baatii kanaa waggaa addaan hin cinne
galatooma ulfaadhaa isiniin ja'a keessummaa teenya wal duraa duubaan yaada gaggabaabsinee yeroo itti fayyadamuu qabna isiniin ja'a. Salaamu alaikum. Walaikum salam, Hamza. Thank you. Okay. Ibsuun asoo ba'ee jira. Thank you asu. Ibsuu mee yaada kan keetii fi asu itti fufi. Asosiis. ما يامتي أسوي الناني كم لون ركّم الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدو كيس مدو كنا جان وين بريسو بريسني. Okay, هيا. مدو هي قالته تمام فادا مدو أكاسي قالته ما الفادا هذا فني كان نمني والأركون يا ميتشولي وواجون نمني بيفي والبرتي والأركون مدو بريد على جالكبا مدو كيسانو وان دفتني تكمان عبد الرقاسي حمزة بدو تشيستي يا سينا كسمة مدو في أسانتي اللي هندو خيسانو وروني يروح للتانيس بباتي يا مدو نينيو هميف مدو جا مكان بيت دي هم ناقود أمن هم قلتوا نقول نار بجا مكان سام مكان مدو لا أنا بسمع لهم نبرة خبيه بنجرو أنا بسمع ولي جاما هم مستر أسمع دي سبب نت بيتون غاري ميتنا ما بدو سكوا الله بلي سكيا سني هاتي نمجي لامبردو هدو قلتوا ما اسم جانا اسم كبنيا أواس نكني ورا ستيسني لايف خنا تيسني ياد أبدين قديم دوك خنا وان أبدين غير براون تيك توك إنستغرام في فيسبوك يوتيوب رافي ده جمانتي وشوتنا في وانا دادوان دران دلقات رسرتين دبرساي كوبي سي حالة بريدة أنا كواس نكون دران نمون نسر ولا ربسو والتكيسو أكاسوما نمني رواية نجتو وانا داداتين بيجي تو كان رتي أكو مبدو بلسي يبدو نجتي نجي فهمي جرا تارا مودا وانتو تكرنا أنا جرا شوتين وانا دادوان متنا بري همسو دراما وانا دادا أسرت في داني نمني dandeettii qabuun gisee mul'isuu dubba bareedaadha abdeen dandeettii guddoo qabaa gara siinii gara Instagramiin beena gaamte kana so arra dhufee asirratti gara TikTok waan kana eegaluu deema jabaadhu sin jannaa wajjin jirraa muddoo kana caalaa akka dur caalaa kana dukara furdaatti akka deemtu abdiin qaba kanuma isin jaamtu keessan godhatama isin jaalladha nagaan naa tura bakka malee hin jira saniifiin jarjaree guyyaa gaana qabra saasaa. Thank you. Azumaanu jalqaba irratti osoo wannatti hin dabarre ween dubbadha. Badoon akkanuma naataa because commentii hedduun arku jira badoon carraasiif hin kannu amma ni teessa callaa barbaadaanaa fidaadha callaa nin galcha commentii teessan arkuttiin jira hundi keessan arkuttiin jira callaa caaltu namoonni itti jirtan callaa nu fidaa birraa faan nu fidaadha qoy hin dubbatin badoo abdee waan jeefiin qabaa kana bira kunneetuma booda waan ni goonashi. No, bikka takkattiin carraa kan nuufi fadhe lakki waan biraati miti. Bikka takkattiin carraa kan nuufi fadhe. Kan bareeda walii gallee jirrash. Yaa carraa kan nuufi fadhe malee sunii miti san suuta goona. Warri manaa dhagayeetiin jira yaada keessanii carraan amma Hamzaa Ibraahimii. Okay, Hamzaa itti fufi. السلام عليكم جرتو hordoftoota keenyaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan baay'eedhaan isin jecha bakka takka namoota influenceroota miidiyaa walitti qabdee atillee hoogganaa isaanii fakkaata. Ani ammoo keessan jiru bagana gaangeera TikTok live podcast dhufteen sinjaa duraan YouTube irra dalagaa yeroo afachitti YouTube irratti itti booraa ture namoota hedduu fidda. Kana immoo hofalchiisuu fi kana immoo bolchiisuu gidduu namoota hedduu fidda. Amma immoo TikTok irra fiduu keetiif galatoomii TikTok ati